hordoftoota keenya kabajamoo miidiyaan kun miidiyaa keessan kana like, share, subscribe godhaatii daawwadhaa waa'ee Oromoo fi Oromaa. Miidiyaa kanarratti gama hundaan Oromoon akkam jirti, Oromoo akkam jiru addunyaa wajji wal bira qabne jechuudha. Oromoo biraa osoo hin ta'in fakkeenyaaf olluma biyyuma teenya keessa ollaan keenya akkamii jiraachuu jiru waa'ee miidiyaatiin wal qabatee fakkeenyaaf. Miidiyaaleen isaanii hordoftoota akkam qabaa, sagantaa akkam qabaa, akkamitti dalagu jira. Daa'imman keenya miidiyaa eenyu hordofuu jiran, miidiyaa kam filaalu jira. Miidiyaa kam laalu jiranii, miidiyaa kamtu isaan barsiisuu jira. Dargaggoonni keenyoo, shamarran keenyoo, dargaggoonni keenyoo miidiyaa aadaa teenya, safuu teenya, duudhaa keenya jennu kan biraan ga'uun ni jira miidiyaa ni qabnaatti. Maaliif gama miidiyaatti dubbatamna? Miidiyaa kanarraa hoo sooshaal miidiyaa kana itti fayyadamu jirra moo nuuf fayyadamu jira? Bu'aa argachuu jirra moo yeroo teenya raffitu jira? Irra jira. Faayidaan irraa argachuu qabnu maaltu jira? Faayidaan argachuu mallu jechuudha. Faayidaa sanuu akkamitti arganna waan jiruus qabannee isin dhiyaannanii hedduu gama miidiyaa kanaan duubatti hafnee jirra. Tarkaanfachuu qabna. Iftaanee waa'ee keenya addunyaa beeksisuun dirqama keenya. Addunyaa fi uummanni keenya wal baruu qabanii addunyaatti gartee uummata akkanaatiin naaratiivii gartee seenessa sirriidhaa dhiyeessuu qabna jechuudha. Fakkeenyaaf osoo gartee sooshaal miidiyaan kun waan jiru jecha wantoonnummaan taphaa, wantoonnummaan boqotuu, wantoonnummaan gartee aadaa safuu hunda faalleessu qoftiin hoggaa miidiyaa hawaasummaa kan gubbatti nu bakka buutee heddummaattu maqaa keenya abbadaa egeree ilmaan keenya hunda abbadaa jechuudha. Kanaaf wantoonni gaggaarii, wantoonni faayidaa uummataa qaban, wantoonni ilmaan keenya faayidaa qaban, namoota biraatiif illee faayidaa qaban maaltu jira akkamitti hojjechuu dandeenya waan jiru gama miidiyaatiinis dalaguu qabna jechuudha. Teenyee hin dandeenyu akkana hin taanu osoo akkana ta'ee hoomachuu qoftiin faayidaa hin qabdu itti bobba'uu qabna jechuudha. Takka lama innee waan kana hundaa'u hojjechaa deemna gama ogbarruutiin, gama aartiitiin, gama hundaan. Oromoon eessa jira waan jiruuf ilaaluu qabna jechuudha. Akka nama gartee waa hundaan galma gahee tokko fakkaachuu hin qabdu. Siyaasa qofatti xiyyeeffachuu hin qabnu. Wanta qofatti xiyyeeffachuu hin qabnu. Wantoonni hojjetamuu qaban maaltu jira inni rogoo hundaan ilaaluu qabna jechuudha. Addunyaa industiriin fiilmii addunyaarra beekamtuudha. Oromoon eessa jirti kana keessaa jennee ilaaluu qabna. Ganaa fiilmiin Oromoodhaa ganaa moobaayilaan ganaa waraabamuu eegalti immoo akkamii addunyaan amma kaameeraa adda addaatiin waraabuu jirti eessarra jirra. Filmii fi gartee wantoota adda addaa kan oguu dhiyeessinuu asoosamootaa fi diraamaa adda addaa kanuma nama biraa, kanuma jara habashaati, kanuma uummata biraa afaan jijjiirree saanuma deebuu jirra moo dhugaa uummata keessa jirtu baasuu jirra. Aartii jechuun akkas waan uummata keessa jiru bifa aartii ta'een namatti himuu jechuu karaa namaa galuun laaftoo namaa galuun. Akkasitti himuu jirra moo amma kitaabonni barreeffamanii, wantoonni adda addaa barreeffamanii, wanni agarsiifamu hundinuu eenyu bakka bu'aa dhugaadhaan qabatama uummata keessa jiru hammatee moo nammanne waan jiruus laaluu qabna jechuudha. Dhiibnee namni biraa kan dhiibnuuf hin jiru. Numaa abbaan jechuu waan kanarrattis. Kanaaf gama hundaan if laallee sossobuu qabna. Miidiyaalee hawaasaa akkaataa itti fayyadama isaaniitiin namni keenya wal barsiisuu qaba, baruu qabaniis akkamitti akka horii jijjiirru, akkamitti akka gartee bu'aa irraa argannu. Daldaltoonni keenya akkamitti akka achirratti beeksisa isaanii beeksifatanii, oomisha isaanii beeksifatanii gurguratanii galii argachuu danda'an. Dargaggoonni keenya akkamitti qaxaramanii waan san dalaguu danda'an. Kana bira kutee dargaggoonni keenya appilikeeshina diijitaal maarkeetingii uumanii akkamitti akka daldalachuu danda'an. Yeroo namni daawwatu godhatu, yeroo namni itti fayyadamu isaaniif galii galaa jechuudha. Magartee sooshaal miidiyaa fayyadamnu beeksisa namaa dalagnee galii argachuu dandeenya. Akkamitti kun godhuu dandeenya waan jiruus baruu qaba namni keenya jechuudha. Cal jennee gartee waan gartee maallaqa irraa baasuu malee maallaqa hin taane yeroo fituu hin qabnu. Waa'ee aadaa teenyaa, eenyummaa teenyaa, maalummaa hawaasa keenyaa, akkaataa jiruu fi jireenya uummata keenyaa gama miidiyaa hawaasaatiin addunyaa beeksisuun gahee eenyuuti? Gahee teenya. Akkuma beekamu uummanni addunyaadhaa hundinuu waa'ee isaa namni tokko gartee eenyummaa isaa osoo hin gaafannes gaafattus ana baruu baruu ta'e akkana kana jee beekuun dirqama isaati jechuudha. Seenaa ta'etis beekuun dirqama keeti. Maaliif namni if hin beekne waan biraa beekuun fagoodha jechuudha. Ibbarteeti naannoo kee bartee akkasitti addunyaa barta malee. Sooshaal miidiyaa irratti ammaan tana wanti nuti argu jirru aadaa uummata biraa. Aadaa uummata warra lixaa kana jechuudha. Ofiitis biyya biraa haa taatu aadaa uummata biraati, safuu uummata biraati. Waan gartee nu wajjin wal qabatu hedduu miti jechuudha. Dargaggoonni keenya wanni isaan fakkeenya fudhatanii deemuu jiranii dubartoonni keenyas waa hunda keessatti jechuudha. Rakkoon ta'uu ilaaltan
waa'ee nu wajjin wal qabatu waa'ee gartee akkaataatti guddanneetii miti akkaataa haasawaa fudhatte fakkeenyaaf akkaataa itti haasofnu akkaataa itti dubbannu jechoota akkaataatti filatanii jira fakkeenyaaf miidiyaa hawaasaa irratti hoggaa waa fayyadamtu suuraadhaa fi viidiyoo hin taane kan gartee nama suuqanneessan waan addaa sitti hin garsiisu sirra cufa kafar godhee akkana jechuun maal jechuudha uummanni Oromoo aaduma isaatiin jechoota fayyadamuun jechoota miira nama tuqu jechoota gartee safuudhaa jechoota adda addaa kafar godhatee jechuudha filtaraa jira. Filtara jechuun waan gartee dhimbiibu keessaa filee wantoonni kun waan hawaasaa wajjin deemu jee waan gartee hawaasaa wajjin deemnu immoo keessaa hambisu jechuudha. Akkasitti aadaa fi safuu teenya miidiyaa hawaasaa irratti wanni ol baafnu immoo wanni hundi ol ba'u jirti wanni hundinuu namni gartee waan safuu cabsuu waan gartee aadaa balleessuu amantii waan faalleessuu waan rakkoo adda addaatiin jechuudha maqaa uummataa maqaa maatii keetii maqaa ilmaan keetii maqaa namatti irraa dhalattee biyya irraa dhalattee waa hellan keetii waa'ee keetii waa'ee keenyaa guutuutti balleessuu jira jechuudha sababa miidiyaa hawaasaatiin viidiyoon tokko xiqqaan tokko kanaati sowantii shan waraabdee gartee waan gartee sirriin ta'in haasawitee galakkiif tokko uummata kana bakka bu'aa ta'a waan badaa jechuudha. Kana akkamitti waan sirrii hawaasa keenya qabatama dhugaa uummata keessa jiru addunyaa hojii wal barsiifne waan jirutti gahee keenyaa jechuunis waan kana irraanfachuu hin qabu. Addunyaan amma keessa jirtu tun tawara lixaatiin doominant taatee isaan kun gartee harka isaanii gubbaa ta'ee harki immoo warra kan jala ta'ee harka olaanaa isaanii qabaa jechuudha ammaan tana. Kanaaf akkaataa fi barbaadanitti aadaa isaanii eenyummaa isaanii waan fedhan nama amantii fi waan hundaanuu jechuudha. Karaa hin fedhanitti nama oofan. Yaadni isaan itti amanan yaadni isaan oofan yaada sirriitii jenii yaadan. Yaadni kee kun ammoo bakka hin qabu maaliif beekamtii hin qabu fudhatama hin qabu humna hin qabdu leecalloodhaan dandeettii hin qabdu ni hin beekamne jechuudha yaadni kee kun. Kanaaf eenyummaa teenyaa fi aadaa teenyaa fi akkaataa itti gartee fakkeenyaaf waliin bu'iinsi yoo jiraate akkaataa itti fixanii jira. Waliin bu'iinsi kajaasa jaartii kan obboleeyyanii kan daangaarra wal lolanii qabeenya irra leecalloorra namni wal loluu waliin bu'iinsi waan jedhamu hundaa'u ol guddatee hanga gartee ollaatii fi gandaatii fi adda addaatti karaa ittiin furamu qaba jechuudha. Manguddummaa jennee sirna qabxii Oromoon sirna gartee manguddummaadha. Sirni araaraa kun addunyaatti akka hin beekamu amma gama seeraa fi kanatti yoo deemne seerri ilaalee seerri kunis warra dhufe seera keenyaa miti warra militaaraa dhufe akkaataa inni itti gartee namoota waliin bu'an kana araarsu araara osoo hin ta'in daranuu waliin bu'insa kana haammeessu ta'a jechuudha haammeessu. Murtiin inni kan kun gama lachuutiinuu akka gartee daranuu namni walitti hammaatu godha jechuudha. Yoo silaa gartee akkaataa aadaa teenyaatti immoo qabxanu taate akka gamni lachuutu qabbanaa'ee walitti araaramee gartee fuuldura nagaa wajjin jiraachuu danda'an godhaa jechuudha. Kunis aadaa teenya keessa waan bareedduu qabnu ol baafnee addunyaatti beeksisuu qabna jechuudha. Kan biraa waa'ee sirna gadaa fa'aa sirni gadaadhaa akkam sirna bulchiinsaatiin ni taa'amuun ta'u waan jiru. Waan kana fuuldura qabannee bal'inaan namoonni gartee irra wal falmuu fedhanillee dhiyeessinee takka takkaan elementii sirna gadaadhaa tokko tokkoon qabannee ilaalaa deemuun barbaachisaadha. Yoo akkas taate malee akkanumatti sirna gadaa jee namni gartee waan biraa sirna gadaa keessa naqee waan sirna gadaa hin keessa naqee waan gartee bulchiinsa namaatiin taanee walqixxummaa hin taane keessa naqee si taasisuu danda'a jechuudha. Kanaafuu sirni gadaa maalii hundeensaa waan jiru sirriitti adda baasee namni keenya beekuu qaba jechuudha. Maaliif waa'ee keenya waan ta'eef. Kabiraa seenaadha waa'ee seenaa keenya. Seenaan keenya akkamitti barreeffamuu jirti akkamitti himamuu jirti. Seenaa teenya naareetiivii gartee namoonni biraa nu barreessanii irraa addisanii namni tokko waa'ee kiyya nama tokko gaafattee namni sun yoo nama hin feene taate waa'ee kiyyaa namni san hammeenya qofa sitti hima jechuudha. Gama mirgaa dhiisee gama bitaa qofa sitti hima. Bitaa inni haasa'u kana qofa fudhattee ati wanni kun dhugaan jirtu kana itti yoo deemteen wanni sun gam tokko jechuudha dhugaa ta'uu hin danda'u. Kanaaf seenaa Oromoo namoonni Oromoo jibban barreessanii ragaa Oromoo jibbu fudhatanii ragaa gartee silaa yaada isaanii san deeggara irraa hambisanii barreessan seenaa teenya jettee fudhattee deemtuun arraba jechuudha. Namni si arrabsu namni wal arrabsu waliin faarsu jechuudha. Kanaaf seenaa Oromoo isiitamtu waan dhugaatii ragaa qabatamaa qaba jettee gabbuutii ilaalu qabdi jechuudha. Waan barreeffame qofaa miti ragaan waan hin barreeffaminis
madda sadarkaa tokkoffaatii lammaffaatis ta'ee waan jiru hawaasa keessa gabbuunii barreessuu barbaachisa jechuudha. Hoggaa barreessituu akkamitti saayinsiitti barreessanii jira. Saayinsiitti seenaa barreessan. Namni caljeetuma ammaan tana akkuma gartee kun akkasuma barreessuu barreessaa kun akkuma gartee waan biraa tekstii buukii kitaaba barnootaa kana barreessanii barreessaa kun akkuma fedhe barreessa jechuudha. Duraa fi booda hin qabne yaa'aa kan qabne akka fedhetti barreessa jechuudha. Tartiiba kan qabne takka. Akkas ta'uu hin qabu maddoonni seenaadhaa maal ta'uu qaba? Maddoonni seenaa kun keessa amanamoo kan faadha. Kan hariiroo dhimma kanaa wajjin walitti qabu maal faadha? Wal duraa duubni isaa akkamii? Ragaalee kana keessa hamtuutu kamirra jabaadha? Hamtu kam jabeessa? Hamtu fudhatama qaba waan jiru qabatamaan laaluu barbaachisa jechuudha. Hoggummaa barreessinuu fi seenaa himnuu wanni kun mata duree mataa isaa danda'e gartee akkaataa itti himan qaba. Tartiiba itti himan qaba. Dhawaata akkaataa uumamisaa akkaataa itti himan qaba. Yeroo gartee inni ta'ee wajjin akkaataa itti himan qaba. Waan gartee akkanumatti wal keessa laaqanii himte jechuudha. Kanaaf sirna barruu irratti barruu irratti keessa deebinee eessa jirra waan jiruuf ilaallee qabatamaan bakka jiru ilaallee achirraa akka itti deemuu qabnutti xurree tolfannee xurree bareedduu akka deemnu barbaachisaa jechuudha dirqama kun. Yoo akkas ta'uu baattee dhaloonni booda ni bada jechuudha akka deemuu nan. Miidiyaan hawaasaa maal fidee ammaan ta'an? Miidiyaa hawaasaa gubbatti seenaa takka namni lafuma ka'ee waa'ee Aadam osuma hin beeyin. Aadam nama kana takka naati jefa keenyaaf waa'ee iddoo dhaloota hiyyaa bakka biraa godhee bakka hanti guddadha bakka biraa godhee waan biraa godhee waa'ee maatii kiyyaa waan biraa godhee barreessee miidiyaa hawaasaa irra kaa'uu danda'a. Kanuma fuudhee kun kitaaba maxxansee fida jechuudha seenaan ijee. Google godhee yookaan sarchi godhee seenaan akkanaa seenaan jedhamtu jechuudha. Qabatama jiru dhugaadhaan madda dhugaadhaa. Gaafattee miseensa maatiidhaa namoota itti dhiyaatan namoota wajjin baratan namoota wajjin guddatan ragaa dookumantiidhaa kan jiru jiraate ragaa faayilaa kan jiru jiraate fayyadamtee jechuudha akkasii barraa qaba jechuudha. Seenaan nama dhuunfaa tokko dogongoraa yoo barraa'e seenuma saniitu walitti dha'amee seenaa hawaasaa ta'a seenaa uummataa ta'a deemee. Kanaaf seenaa barraa'aa jirtu wantoonni barraa'aa jiranii wanni himamaa jiru dogongoraa guddaa jira jechuudha. Dogongoraa kana immoo hayyootaa wajjin namoota gartee waan kanarratti fedhii qabanii fedhii fi dandeettii qabanii wajjin mari'atanii sirreessa deemuun dirqama keenya jechuudha. Kanaafuu yeroo amma jiru kanatti yeroo namni waan argee ChatGPT gaafatee wooma achirraa argeessan qabatama jee fayyadamu jechuudha. Kanaaf kun waan fudhatama qabuu miti wantoota amma kaafne kana waan gartee akka waliigalaatti waa hedduu kaafne wantoota kana fuulduratti tokko isaatiin irratti hojjechaa deemna tokko isaatiin hayyoota namoota gartee dandeettii waan kana qaban ogeessota dhimma kana wajjin hojiin isaanii dhimma kana wajjin taate namoota gama aartiitiin gama ogbarruutiinis gama aadaatiinis gama gartee seenaatiinis gama sirna bulchiinsa sirna gadaatiinis gama hundaanuu namoota waan kanarratti dandeettii qaban beekumsa qaban finnee fuuldura gartee dhiyeessinee kan takka takkaan adda baasaa bakka jallattitti gartee diriirsaa bakka gartee sirraa qabdu sirreessaa waliin kan deemu ta'a. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa miidiyaan kun akka guddatu like share subscribe nu godhaadha. Miidiyaa kana jabeessaadha. Miidiyaan kun miidiyaa keessanii waan keessanii jabeeffadhaa galatooma.